Sababa kaleen namaa madooftuu fi mallattoo kaleen teessi madaa'uu beeytuun furmaata isii wantoota sadan kanneen siniif kaasa. Sababaan kaleen namaa madooftuu fi taxdusu min fuduulin haarin hadhooftuu o'a qaama namaarraa madoofti. Hadhooftuun sun kalee keessatti jigdee keessa turtee jiidha isii irraa madoofti. Akkasuma san nyaatota hadhooftuu tana ol kakaasan ka akka zanjabiilaa, arab barbarii, adii fi gurraatti yoo fayyadaman kaleen namaa madoofti. Mallattoo kaleen teessi madaa'uu beeytuun hoo tokkoffaa irratti bardul axaraafi harkaa fi miilli kee qacceensi qabbanaa'u, dhiiga fincaanu, akkasuma san eelli garagaraa sirraa ba'uu, qololli wahii fincaan dura yookaan fincaan booda sirraa ba'u, si hoosisuu kalee keessa, si riiguudha, si waraanuudha, fuulli kee si'ii ta'uudha. Furmaanni isii habakat ixaana jedhamu. Adii isaa san maankaa sukkaaraa walakkaa fudhatta. Sumgal arabii isa sanillee maankaa sukkaaraa walakkaa fudhatta. Bishaan gimmaasha litiritti nayixee bulchita. Ganama damma itti nayixee walit kurtee bishaan sanatti jechuu wanti damma itti naqaa jedhuufi saayid effeektii isaa san gadi buusan irraa balleessa dammi. Yoo dammi dhabame sukkaara goota. Sukkaarillee akkasuma dhabamu godha. Sana booda daakuu isa jala hafusan waliin hin dhuydu cirracha kaleesit ta'a. Bishaan isaa sana qofa dhuyda. Guyyaa 10 yookaan haga kaleente sirraa fayyitutti fayyadamta. Kan kanarraa hafe bilbilli kenna porofaayila jala jira achirraa fudhadhaa nuuf bilbila.